osoo yeroon hin gahin ciniinsuun dhufuu fi yeroo malee da'uu kan jedhu ilaallarra. Dubartiin tokko ulfooftee yoomi kan isheen osoo yeroon hin gahin ciniinsuun ishee jalqabe jennu, osoo yeroon hin gahin ciniinsuun maaliif jalqabuu danda'a? Maaltu kana fida? Akkamitti ittisuu danda'ama? Daa'imni yeroo malee dhalate immoo rakkoo akkamitti isa mudachuu danda'a kan jedhu waliin ilaalla. Noormaalii dhalli namaa guyyaa 280tti da'a jedhamee yaadama. Guyyaa micireen gadameessatti qabattee kaastee kanneen da'u guyyaa 280tti. Ulfi tokko immoo torban 28 dura yoo ciniinsuudhaanis haa ta'u yoo karaa kamuu ba'ee akka abboorshiinitti lakkaa'ama. Jechuunis ulfi sun hin ba'e jedhama malee ciniinsuu jalqabe hin jedhamu. Abboorshiin jechuudha torban 28 dura. Haa ta'u malee hedduun torban 20 dura jedhu. So kanaaf mee ulfi torban 20 dura ba'e hin ba'e jedhama yookaan abboorshiin jedhama. Torban sana booddee immoo kan jiran hanga torban 37tti ciniinsuutu dhufee hin da'an jedhama. So dubartiin tokko ulfooftee ulfi ishee torbee 28 darbee haa ta'u malee immoo osoo torbee 37 osoo hin gahin ciniinsuun yoo ishee jalqabe ciniinsuun sun yeroo malee dhufee jedhama. Osoo yeroon hin gahin dhufe jedhama. Noormaalii kan jedhamu ciniinsuun kan dhufuu qabu torban 37 hanga torban 42 gidduutti. Daa'imni yeroo kana dhalates osoo yeroon hin gahin dhalate jedhama. Preterm jedhama. Daa'imni yeroo malee dhalate immoo rakkoowwan fayyaa adda addaaf saaxilamaadha. So mee dubartiin tokko akka isheen osoo yeroon hin gahin ciniinsuun ishee jalqabu maaltu ishee godha? Akkamiin ittifamuu danda'a? Maal gochuu qabu? Maal beekuu kan qabu? Akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Yeroo malee ciniinsuun akka dhufu kan taasisu maadha jennee ilaalle isaan gurguddoon kan jalqabaa kanaan dura yeroo malee da'anii kan beekan yoo ta'u. Haati tokko kanaan dura daa'ima ishee kanaan duraa jechuudha. Yeroo malee deesseetti yoo ta'e marsaa taanutti carraan daa'imni isheen deessu yeroo malee dhalachuusaa ol kaa'e. Kanaaf kanaan dura daa'imni yeroo hin gahin dhalachuun yookaan godhachuun marsaa taanutti ulfi sun akka yeroo malee deessuu ta'uuf riskiidha jechuudha. Akkasumas bishaan gubbee dursee dhangala'uu. Sababa adda addaan bishaan gubbee dursee dhangala'ee ciniinsuunis hin jalqaba yeroo baay'ee. Kanaaf kanaan dura mucaa yeroo malee dhalate qabaachuu, bishaan gubbee dhangala'uu, akkasumas gadameessa keessa daa'imni lamaaf isaa oloo jiraate lakkuu fi isaa oloo ta'e yeroo hedduu osoo yeroon hin gahin dhalatu. Akkasumas dheerinni ulaa gadameessaa gabaabduu yoo ta'e, dheerinni ulaa gadameessaa yookaan sarviksiin gabaabduu yoo taate carraan ciniinsuun yeroo malee jalqabu dursee jalqabuu isaa ol kaa'aadha. Keessumaa yeroo hedduu kanneen lakkuu ulfaa'an lama yookaan sadii ulfaa'anii osoo yeroon hin gahin torban 34-35 da'u. Ciniinsuunis yeroo kana dhufa jechuudha. Yeroon eeggatu. Kanneen biroo akka ciniinsuun osoo yeroon hin gahin dhufu kan taasisan keessaa gadi biraan gadameessi yookaan of-qaltiin yuuterasiin yookaan pilaasentaan yoo rakkoo qabaate of-qaltiin bakka hin taanetti yoo qabatee jiraate bakka qabachuu hin qabnetti gadameessi rakkoo yoo qabaate fakkeenyaaf fixiin adda addaa achirra yoo jira ta'e akkasumas infekshinii ujummoo fincaanii fa'aa infekshinii naannoo qaama saalaa fa'aa yoo qabaatan ciniinsuun dursee jalqabuu danda'a osoo yeroon hin gahin. Akkasumas rakkoowwan fayyaa kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, rakkoowwan fayyaa ulfa wajjin wal qabatan fa'aa qabaachuun ciniinsuun dursee akka dhufu kanneen taasisan keessaa kanneen gurguddoodha. Akkasumas umurii da'uuf gaarii hin taane dubartoonni waggaa 20 dura yoo ulfaa'an akkasumas erga umuriin isaanii waggaa 35 darbee booda ulfaa'an carraan daa'imni isaan da'an piriitarmii ta'uu yookaan ciniinsuun osoo yeroon hin gahin dhufu ol kaa'aadha jechuudha. Akkasumas immoo baay'ee walitti butanii da'uu. Akkasumas baay'ee walirraa fageessanii da'uu. Waggaa tokkoof ji'a 6 caalaa walitti bunnaan gabaabaadha. Waggaa 5 ol immoo walirraa fageessinaan walirraa fagaateedha. Kanaaf dubartiin tokko deessee yeroo lammaffaaf kan isheen deessu waggaa tokkoof ji'a 6 walirraa fagaannee yoo ta'e carraan yeroo malee da'uu ishee ol kaa'aadha. Daa'imman isheen deessu waggaaf ji'a 6 isaa ol walirraa fagaachuu qabu. Haa ta'u malee immoo waggaa 5 immoo walirraa fagaachuu hin qabu. Baay'ee walirraa faffageessanii da'uunis akka isaan ciniinsuun yeroo malee dhufu godha. Akkasumas baay'ee walitti butanii da'uunis riskii kana qabachuudha. Kun egaa riskiidha malee yeroo hunda akkas ta'a jechuu miti. Kanneen biroon baay'achuu bishaan gubbeedha. Bishaan gubbee yoo baay'ee baay'ate yookaan poolihaayidiraaminos yoo qabaate daa'imni uumamaan rakkoo fayyaa yoo qabate fakkeenyaaf qaamni daa'imaa rakkoo uumamaa yoo qabate
carraan dafee dhalachuusaa yookaan ciniinsuun osoo yeroo hin gahin jalqabuusaa ol ka'a. Haala uumama of kaltii bakka sirrii malee yoo ta'e, pilaasentaan bakka sirrii hin taanetti yoo qabate, yeroo malee of kaltiin bakka qabate irraa yoo gad dhiise. Egaa daa'imni gadameessa keessa jiru kan of keessatti qabatee jiru of kaltiidha yookaan pilaasentaadha. Pilaasentaan kun dursee yoo cite bakka sirrii hin taane faatti yoo qabate ciniinsuun dursee dhufa jechuudha. Akkasumas tamboo aarsuu, alkoolii dhuguuf kan kana fakkaatan illee kanaaf nama saaxiluu danda'u. Isaan kun egaa kanneen ciniinsuun akka osoo yeroon hin gahin fidan keessaa kanneen gurguddoodha. Haa ta'u malee hanga ta'e immoo kan hin beekamne jira. Maaliif akka ciniinsuun dursee dhufuyyuu yeroo itti tilmaamuun namatti cimus jira jechuudha. Spontaneous preterm labour and birth refers to the unintentional and unplanned delivery of a baby before the 37th week of pregnancy. Most of the time, these types of deliveries happen spontaneously and we don't know the reason. Sometimes these type of deliveries are planned because it's unsafe for the baby or for the mum, and we just need to try and ensure a better outcome than if we allow the pregnancy to proceed all the way to term. An example of this is if there is multiple pregnancy. So labour will generally be induced earlier in the pregnancy, or a C-section will be planned preterm. Some of the risk factors that lead to a premature labour include things like if you've had one before, you're more likely to have one again. If you have become pregnant less than 6 months after your last pregnancy, research suggests that there is a slightly increased risk of preterm premature labour. Some of the other causes of a premature birth include polyhydramnios, which means too much amniotic fluid, placenta previa, uterine or cervical abnormalities, things like gestational diabetes, if you have a pre-existing history of type 1 or type 2 diabetes. There are loads of causes for a preterm premature birth. Haati tokko yookaan haati ulfaa tokko yeroo malee ciniinsuun akka isheen jalqabdeef maal gochuu qabdi kan jedhuufi hanga ta'e ittisuun ni danda'ama. Haa ta'u malee dhibbaa dhibbatti ittisuun ni danda'ama. Haa ta'u malee akkamitti yeroo malee ciniinsuun akka hin dhumne gochuu danda'u kan jedhuuf tokko hordoffii ulfaa taasisuun wanta ogeessi fayyaa ishee jedhu dalaguudha. Akkasumas tariitii rakkoo fayyaa qabdi ta'e dhiibbaa dhiigaa, sukkaara kan kana fakkaatti qabdu yoo ta'e osoo hin ulfaayin dura sirreessuu. Akkasumas immoo umurii daa'ima godhachuuf hin taanetti daa'ima godhachuu dhiisuu, waggaa 20 duraa fi waggaa 35 booda daa'ima godhachuu dhiisuu. Walitti dhiyeessanis ta'e baay'ee walirraa fageessanii da'uu dhiisuu. Waggaaf ji'a 6 gadii fi waggaa 5 ol ta'uu hin qabu. Baay'ee walitti dhiyeessuu hin qabanii, baay'ee irraa fageessuu hin qabanii. Akkasumas nyaata madaalamaa nyaachuu, araada adda addaa irraa bilisa ta'uu fi kan kana fakkaatu taasisuun dhufaatii yeroo malee ciniinsuuf da'umsaa hir'isuun ni danda'ama. Haati tokko kaayyoo yeroo malee deessee daa'imni dhalate sun rakkoo adda addaatti isa qunnama. Sababni isaas qaamni isaa gadameessa alatti ba'ee jiraachuuf qophii miti waan ta'eef, hin geenye waan ta'eef, piriimachuriidha waan ta'eef rakkoon fayyaa hedduu isa qunnamuu danda'a. Rakkoon fayyaa daa'ima yeroo malee dhalate kana qunnamu bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Akka dhalateen kan isa mudatuu fi booda guddina keessa kan isa mudatu jenne. Akka dhalateen sombii qilleensa fudhatee baasuuf waan hin geenyeef hafuura baafachuu rakkachuudha. Baay'ee affaanamuu yookaan respiratory distressii isa mudachuu. Onneen qaawwa duraan jiru hin cufiin hafuu, sammuu keessatti dhiiguu, infekshinii adda addaaf saaxilamuu, akkasumas harma qabachuu dadhabuu. Harma qabachuu dadhabuu qofa osoo hin ta'in immoo marrummaan isaaniillee aannan harma haadhaa fudhachuuf qophii ta'uu dhiisuu, ho'inni qaamaa qaama daa'imaa to'atamuu dhabuu, ho'ina qaamaa to'achuu dadhabuu, xiqqoomatti qorannaan dilallaa'uu. Turtii keessa immoo egaa daa'imni yeroo guddataa deemu wantoonni hedduun isa mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf guddinni daa'imaa boodatti hafuu, arguuf dhageettii daa'imaa hubuu, hir'ina dhiigaa godhachuu, lafeen jabina dhabuu, isaan kun mudachuu danda'u jechuudha. Is going to give you a medication called magnesium sulfate through your IV. You may have heard of this medication being used for preeclampsia to prevent seizures, but in the case of preterm labor, there are some studies that suggest it may provide some neurological protection to the baby if the mother receives this during the labor and the baby were then delivered. You also may be given a shot of something called betamethasone. Betamethasone, or beta we call it, it's a steroid. Studies show that if mother gets 2 doses of the steroid 24 hours apart, the 24 hours after that second dose, the baby has better pulmonary development if it were to be born early. Anything that can assess lung development in a baby that's preterm is huge because lung development is going to be our #1 concern, especially prior to 35 weeks when the lungs are still really developing. Kanaaf dhagaa daa'imman yeroo malee dhalatan erga dhalatanii booda erga mana yaalaatii illee ba'anii booda hordoffii gochuu akka qaban kan himamu. Galatoomaa turtii gaarii.